kana maqaa sadiin soso'aa jiru kuni yeroo Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 8 2021 irraa kaasuun sirna gabrummaa yeroo dhumaaf buqqisuu eegaluusaa fi haala bobbaa kanaa nuuf ibsuuf ajajaan ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa toora irratti argamuu itti dhiyaadha. Hayyee ajajaa ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa akkam nagaa jirtu? akkam jaalawii nagumaati nagaa akkamii? Hayyee baga nagaa taatanii nulleen nagumaa. Hagayya 8 2021 irraa kaasee duula sirna gabrummaa yeroo dhumaaf hundeen buqqisuu eegaluu keessanii ilaalchisee waa'ee duula kanaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf nuuf ibsuu dandeessu? Hayyee fayyada ijaala kiyyaa dhugaadhaa. Hagayya gaafa bultii 8 bara 2021 irraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee hundarra jiru akka waraana bilisummaa Oromootti bobbaa eegaleetu jira. Egaa kanaan duras waraanni bilisummaa Oromoo bobbaamarra jira, lolumarra jira. Kamiila nagaa ka adda taasisu waltakkaa yeroo tokko gabrummaa hundeen buqqisnee xumura itti gochuu rakkoo dararaa Oromoon keessa jiru yeroo xumuraaf guduunfuuf kadhetuuni zooniin hundiyyuu bakka jiru irraatii bobbaa wal fakkaataa gaggeessuutti ka jiru. Bobbaan kallattii sadii ka adeemaa jiru. Bobbaan kallattii Finfinneetii zoonii giddu galeessaa dabalatee hanga lixaatti jiru duula bobbaa Jaallaggasaa Wajiiti. Akkasumas kallattii Finfinneerraa zoonii kibba bahaa hanga kibbaa dabalatee ka adeemu immoo bobbaa duulaa Nadhii Gammadaa fi Elemoo Qilxuubii akkasuma ammoo Finfinneerraa gara kaabaa kanisee Walloo dabalatee jechuu bobbaa haala dhaamneetu jechuu adeemu jiru. Akeekni bobbaa kanaa egaa akkuma filasii ibsee gammatti xumura gochuu kallattii jiru irratti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii jiru irratti aanotaa fi godinoota akkasumas kallattii keessa socho'u hundumaa to'achuu, diina achi keessaa qulqulleessuu, lafa dhuunfachuu, uummata dhuunfachuu, bulchiinsa uummataa ammoo diriirsaa adeemuu. Bobbaan kuni kallattii kanaan akkaataa kana maqaa sadiin soso'aa jiru kuni yeroo gabaabaaf deemsifama. Yerootii booddee ammoo akka waliigalaatti akka zooniitti osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo waliigalaanii duula gaggeessutu jira. Duulli sun immoo yeroo magga'u fi maqaa tokkicha duulli sun ittiin gaggeeffamu miidiyaa fi kan ibsamu ta'a. Egaa walumaa galatti haalli bobbaa kanaa kana fakkaata. Hagayya 8 dilbata irraa kaasee duula kanatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru hundumaarraa harca'aa diinaa qulqulleessaa lafa isaa dhuunfachaa godinoota Oromiyaa bilisa baasaa tarkaanfachuu eegaleera. Milkii qabna, injifannoos qabna. Akkasittiin deemuutti jirra. Zooniilee hundumaarraa kanatu jira jaalawwi. Hayyee ajajaa ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa bobbaa milkiif injifannoo isiniif haa ta'u. Milkaa isiniin jenna. Hayyee innis jaallanii bakkuma jirtanii jajjabaadhaa ammoo uummata Oromoo ka bakka hundumaa jiruyyuu waa dhaammachuu fedha. Uummanni Oromoo akka sirni dhablummaan biyya keessatti hin dagaagne naannoo jiru hundumaa irratti wal tiksuu, of tiksuu, naannoo isaa qabeenya isaa tiksachuu akka qabu. Bakka diinni irraa buqqa'etti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfatee yeroo fuulduratti darbu uummanni wal ijaaree wal ta'ee naannoo isaa tiksachuu bulchiinsa mataasaa tolfachuudha qaba. Kan yeroo sirni dhablummaan akka hin dagaanne kan dhaammachuu barbaada. Uummata Oromoo bakka hundumaa jiruttiyyuu saamichi hanni akka hin babal'anne, waldhabdeen akka hin babal'anne haalli akkasii sochiin jiru keessatti namni gaa afaan Amaaraan kan jettu tokko jira. Warri Amaaraa girri laleebaa himmachaa jetti akkasuma hin taane uummati naannoo isaa waloo isaa wal to'atee socho'uudha qaba. Akkasumas jaallan waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa kanarra jiru hundi keenya iyyuu bakka jirru zooniileen hundi
qondaalonni ajajoonni akkasumas miseensonni waraanaa bobbaa jiru kana milkeessuu yeroo xumuraa fi gabrummaatti guduunfaa gochuu qabna. Hamilee lolachuu qabna. Irra aanutu nurra jira. Kanaaf iyyuu bakka deemamu hundumaatti bakka lollee diina buqqisnu hundumaatti uummanni akkaataatti bulchiinsa mataasaa tolfatu caaseffama tolfaa fi deemuutu nurra jiraata. Sirna tablummaa to'achaa deemuutu nurra jiraata. Haasaalee uummataa tiksuutu nurra jiraata. Haasaalee uummata tajaajilanii kan mootummaa hin ta'iin fiichillee mootummaa akka ta'u biyya akka ta'u warruma kana waan ta'eef isaan kanaaf eeggannoon taasifamuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kana dhaammatee fuulduratti deemuutu itti jira. Egaa uummanni Oromoo immoo beeka qabsoo kana bara dheeraa keessatti hirmaatuu jira. Ammas itti jira. Yeroo xumuraa ofirraa immoo guduunfachuu fi jabaatee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee waan danda'u hundaan itti of kitine qaanii gabrummaa bara dheeraa keessa turte kana keessa akka of baasu ofumaanillee dhaammachuufidha. Fayyaa ta'aa jajjabaadhaa jaallan bakka hundaa jirtanii ni injifannaa ni mo'annaa Oromiyaas bilisa ni baasnaa jiraanne bilisummaa Oromootiin handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti kan wal arginu yoo hin jiraanne immoo Oromiyaan bakka nu barbaaddetti lubbuu sana ni kennina. Lafeen keenya riqaa ta'e taphni irra haa tarkaanfatu. Dhaamsa kiyyaa jajjabaadhaa woboo bakka jirtanii fayyaanaaf ta'ee fi fayyaa ta'aa jedha. Ayyee toora irratti argamtanii waan keessa jirtanii haala keessa jirtan nuuf ibsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Fayyaa ta'e jaalladha. Ayyee. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 8 barkum 2021 irraa kaasuun sirna gabrummaa yeroo dhumaaf buqqisuu eegaluusaa fi haala bobbaa kanaa nuuf ibsuuf ajajaan ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa toora irratti argamuu itti dhiyaadha. Ayyee ajajaa ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa akkam nagaa jirtu? Akkam jaalawwi. Nagumaati nagaa akkamii? Ayyee baga nagaa taatanii nullee nagumaa. Hagayya 8 barkum 2021 irraa kaasee duula sirna gabrummaa yeroo dhumaaf hundeen buqqisuu eegaluu keessanii ilaalchisee waa'ee duula kanaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf nuuf ibsuu dandeessu? Ayyee fayyada jaala kiyyaa dhugaadhaa hagayya gaafa bultii 8 bara 2021 irraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee hundarra jiru akka waraana bilisummaa Oromootti bobbaa eegaleetu jira. Egaa kanaan duras waraanni bilisummaa Oromoo bobbaamarra jira, lolumarra jira. Kamiila nagaa ka adda taasisu waltakkaa yeroo tokko gabrummaa hundeen buqqisnee xumura itti gochuu rakkoo dararaa Oromoon keessa jiru yeroo xumuraa fi guduunfuuf kan jedhuuni zooniin hundiyyuu bakka jiru irraatii bobbaa wal fakkaataa gaggeessuutti kan jiru. Bobbaan kallattii sadii kan adeemaa jiru. Bobbaan kallattii Finfinneetii zoonii giddu galeessaa dabalatee hanga lixaatti jiru duula bobbaa Jaallaggasaa Wajiiti. Akkasumas kallattii Finfinneerraa zoonii kibba bahaa hanga kibbaa dabalatee kan adeemu immoo bobbaa duulaa Nadhii Gammadaa fi Elemoo Qilxuubii akkasuma immoo Finfinneerraa gara kaabaa kan isee Walloo dabalatee jechuun bobbaa Hasan Ahmeetu jechuun adeemu jiru. Akeekni bobbaa kanaa egaa akkuma filasii ibsee gammatti xumura gochuu kallattii jiru irratti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii jiru irratti aanotaa fi godinoota akkasumas kallattii keessa socho'u hundumaa to'achaa jiru kuni yeroo gabaabaaf deemsifama. Yerootii booddee ammoo akka waliigalaatti akka zooniitti osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo waliigalaanii duula gaggeessutu jira. Duulli sun immoo yeroo magga'u
fi maqaa tokkicha duulli sun ittiin gaggeeffamu miidiyaa fi kan ibsamu ta'a. Egaa walumaa galatti haalli bobbaa kanaa kana fakkaata. Hagayya 8 dilbata irraa kaasee duula kanatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru hundumaarraa harcaa diinaa qulqulleessaa lafa isaa dhuunfachaa godinoota Oromiyaa bilisa baasaa tarkaanfachuu eegaleera. Milkii qabna, injifannoos qabna. Akkasittiin deemuutti jirra. Zooniilee hundumaarraa kanatu jira jaalawwi. Hayyee ajajaa ol aanaa Aabaa'oo Woboo Jaalmarroo Dirribaa bobbaa milkiif injifannoo isiniif haa ta'u milkaa isiniin jenna. Hayyee innis jaallanii bakkuma jirtanii jajjabaadhaa ammoo uummata Oromoo ka bakka hundumaa jiru iyyuu waa dhaammachuu fedha. Uummanni Oromoo akka sirni dhablummaan biyya keessatti hin dagaagne naannoo jiru hundumaa irratti wal tiksuu of tiksuu naannoo isaa qabeenya isaa tiksachuu akka qabu. Bakka diinni irraa buqqa'etti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfatee yeroo fuulduratti darbu uummanni wal ijaaree wal ta'ee naannoo isaa tiksachuu bulchiinsa mataasaa tolfachuudha qaba. Kan yeroo sirni dhablummaan akka hin dagaanne kan dhaammachuu barbaada. Uummata Oromoo bakka hundumaa jirutti iyyuu saamichi hanni akka hin babal'anne wal dhabdeen akka hin babal'anne haalli akkasii sochii jiru keessatti namni gaa afaan Amaaraan kan jettu tokko jira. Warri Amaaraa girri laleebaa himmachaa jetti akkasuma hin taane uummati naannoo isaa waloo isaa wal to'atee socho'uudha qaba. Akkasumas jaallan waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa kanarra jirru hundi keenya iyyuu bakka jirru zooniileen hundi qondaalonni ajajoonni akkasumas miseensonni waraanaa bobbaa jiru kana milkeessuu yeroo xumuraa fi gabrummaatti guduunfaa gochuu qabna. Hamileen lolachuu qabna. Irra aanutu nurra jira. Kanaaf iyyuu bakka deemamu hundumaatti bakka lollee diina buqqisnu hundumaatti uummanni akkaataatti bulchiinsa mataasaa tolfatu caasifama tolfaa fi deemuutu nurra jiraata. Sirna dhablummaa to'achaa deemuutu nurra jiraata. Haasaalee uummataa tiksuutu nurra jiraata. Haasaalee uummata tajaajilanii kan mootummaa hin ta'iin fiichillee mootummaa ka ta'u biyya ka ta'u warruma kana waan ta'eef isaan kanaaf eeggannoon taasifamuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kana dhaammatee fuulduratti deemuutu itti jira. Egaa uummanni Oromoo immoo beeka qabsoo kana bara dheeraa keessatti hirmaatuu jira. Ammas itti jira. Yeroo xumuraa ofirraa immoo guduunfachuu fi jabaatee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee waan danda'u hundaan itti of kitine qaanii gabrummaa bara dheeraa keessa turte kana keessa akka of baasu of naannoo dhaammachuu fedha. Fayyaa ta'aa jajjabaadhaa jaallan bakka hundaa jirtanii ni injifannaa ni mo'annaa Oromiyaas bilisa ni baasnaa jiraanne bilisummaa Oromootiin handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti kan wal arginu yoo hin jiraanne immoo Oromiyaan bakka nu barbaaddetti lubbuu sana ni kennina. Lafeen keenya riqaa ta'e taphni irra haa tarkaanfatu. Dhaamsa kiyyaa jajjabaadhaa woboo bakka jirtanii fayyaanaaf ta'ee fi fayyaa ta'aa jedha. Hayyee toora irratti argamtanii waan keessa jirtanii haala keessa jirtan nuuf ibsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Fayyaa ta'e jaalli. Hayyee. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 8 2021 irraa kaasuun sirna gabrummaa yeroo dhumaaf buqqisuu eegaluusaa fi haala bobbaa kanaa nuuf ibsuuf ajajaan ol aanaa Aabaa'oo Woboo Jaalmarroo Dirribaa toora irratti argamuu itti dhiyaadha. Hayyee ajajaa ol aanaa Aabaa'oo Woboo Jaalmarroo Dirribaa akkam nagaa jirtu? Akkam jaalawwii nagumaati nagaa akkamii? Hayyee baga nagaa taatanii nullee nagumaa. Hagayya 8 2021 irraa kaasee duula sirna gabrummaa yeroo dhumaaf hundeen buqqisuu eegaluu keessanii ilaalchisee waa'ee duula kanaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf nuuf ibsuu dandeessu? Hayyee fayyada jaala kiyyaa dhugaadhaa
hagayya gaafa bultii 8 bara 2021 irraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee hundarra jiru akka waraana bilisummaa Oromootti bobbaa eegaleetu jira. Egaa kanaan duras waraanni bilisummaa Oromoo bobbaamarra jira, lolumarra jira. Kamiila nagaa ka adda taasisu waltakkaa yeroo tokko gabrummaa hundee buqqisnee xumura itti gochuu rakkoo dararaa Oromoon keessa jiru yeroo xumuraaf guduunfuuf kan jedhuuni zooniin hundiyyuu bakka jiru irraatii bobbaa wal fakkaataa gaggeessuutti kan jiru. Bobbaan kallattii sadii ka adeemaa jiru. Bobbaan kallattii Finfinneetii zoonii giddu galeessaa dabalatee hanga lixaatti jiru duula bobbaa Jaallaggasaa Wajiiti. Akkasumas kallattii Finfinneerraa zoonii kibba bahaa hanga kibbaa dabalatee ka adeemu immoo bobbaa duula Natii Gammadaa fi Elemoo Qilxuubii. Akkasuma ammoo Finfinneerraa gara kaabaa kanisee Walloo dabalatee jechuu bobbaa Hasan Ahmeetu jechuu adeemu jiru. Akeekni bobbaa kanaa egaa akkuma filasii ibsee gammatti xumura gochuu kallattii jiru irratti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii jiru irratti aanotaa fi godinoota akkasumas kallattii keessa socho'u hundumaa to'achuu, diina achi keessaa qulqulleessuu, lafa dhuunfachuu, uummata dhuunfachuu, bulchiinsa uummataa ammoo diriirsaa adeemuu. Bobbaan kuni kallattii kanaan akkaataa kana maqaa sadiin socho'aa jiru kuni yeroo gabaabaaf deemsifama. Yerootii booddee ammoo akka waliigalaatti akka zooniitti osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo waliigalaanii duula gaggeessutu jira. Duulli sun immoo yeroo magga'u fi maqaa tokkicha duulli sun ittiin gaggeeffamu miidiyaa fi kan ibsamu ta'a. Egaa walumaa galatti haalli bobbaa kanaa kana fakkaata. Hagayya 8 dilbata irraa kaasee duula kanatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru hundumaarraa harca'aa diinaa qulqulleessaa lafa isaa dhuunfachaa godinoota Oromiyaa bilisa baasaa tarkaanfachuu eegaleera. Milkii qabna, injifannoos qabna. Akkasittiin deemuutti jirra. Zooniilee hundumaarraa kanatu jira jaalawwi. Ayyee ajajaa ol aanaa Abaawuu Oboo Almarroo Dirribaa bobbaa milkiif injifannoo isiniif haa ta'u milkaa isiniin jenna. Ayyee innis jaallanii bakkuma jirtanii jajjabaadhaa ammoo uummata Oromoo ka bakka hundumaa jiru iyyuu waa dhaammachuu fedha. Uummanni Oromoo akka sirni dhablummaan biyya keessatti hin dagaagne naannoo jiru hundumaa irratti wal tiksuu, of tiksuu, naannoo isaa qabeenya isaa tiksachuu akka qabu. Bakka diinni irraa buqqa'etti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfatee yeroo fuulduratti darbu uummanni wal ijaaree wal ta'ee naannoo isaa tiksachuu bulchiinsa mataasaa tolfachuudha qaba. Kan yeroo sirni dhablummaan akka hin dagaanne kan dhaammachuu barbaada. Uummata Oromoo bakka hundumaa jirutti iyyuu saamichi hanni akka hin babal'anne, wallabdeen akka hin babal'anne haalli akkasii sochiin jiru keessatti namni gaa afaan Amaaraan kan jettu tokko jira. Warri Amaaraa girri laleebaa himmachaa jetti akkasuma hin taane uummati naannoo isaa waloo isaa wal to'atee socho'uudha qaba. Akkasumas jaallan waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa kanarra jirru hundi keenya iyyuu bakka jirru zooniileen hundi qondaalonni ajajoonni akkasumas miseensonni waraanaa bobbaa jiru kana milkeessuu yeroo xumuraa fi gabrummaatti guduunfaa gochuu qabna. Hamileen lolachuu qabna. Irra aanutu nurra jira. Kanaaf iyyuu bakka deemamu hundumaatti, bakka lollee diina buqqisnu hundumaatti uummanni akkaataatti bulchiinsa mataasaa tolfatu caasifama tolfaa fi deemuutu nurra jiraata. Sirna dhablummaa to'achaa deemuutu nurra jiraata. Haasaalee uummataa tiksuutu nurra jiraata. Haasaalee uummata tajaajilanii kan mootummaa hin ta'in fiichillee mootummaa ka ta'u biyya ka ta'u warruma kana waan ta'eef isaan kanaaf eeggannoon taasifamuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kana dhaammatee fuulduratti deemuutu itti jira. Egaa uummanni Oromoo immoo beeka qabsoo kana bara dheeraa keessatti hirmaatuu jira. Ammas itti jira. Yeroo xumuraa ofirraa immoo guduunfachuu fi jabaatee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee waan danda'u hundaan itti of kitine qaanii gabrummaa bara dheeraa keessa turte kana keessa akka of baasu of naannee dhaammachuufidha. Fayyaa ta'aa jajjabaadhaa jaallan bakka hundaa jirtanii ni injifannaa ni mo'annaa Oromiyaas bilisa ni baasnaa jiraanne bilisummaa
bilisummaa Oromootiin handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti kan arginu yoo hin jiraanne immoo Oromiyaan bakka nu barbaadetti lubbuu sana ni kennina lafeen keenya riqaa ta'e taphni irra haa tarkaanfatu dhaamsa kiyyaa jajjabaa daawwaboo bakka jirtanii fayyaa naaf ta'ee fi fayyaa ta'aa jedha. Ayyee toora irratti argamtanii waan keessa jirtanii haala keessa jirtan nuuf ibsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Fayyaa ta'e jaalladha. Ayyee. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 8 2021 irraa kaasuun sirna gabrummaa yeroo dhumaaf buqqisuu eegaluusaa fi haala bobbaa kanaa nuuf ibsuuf ajajaan ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa toora irratti argamuu itti dhiyaadha. Ayyee ajajaa ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa akkam nagaa jirtu? Akkam jaalawwii nagumaati nagaa akkamii? Ayyee baga nagaa taatanii nulleen nagumaa. Hagayya 8 2021 irraa kaasee duula sirna gabrummaa yeroo dhumaaf hundeen buqqisuu eegaluu keessanii ilaalchisee waa'ee duula kanaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf nuuf ibsuu dandeessu? Ayyee fayyada jaala kiyyaa dhugaadhaa. Hagayya gaafa bultii 8 bara 2021 irraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee hundarra jiru akka waraana bilisummaa Oromootti bobbaa eegaleetu jira. Egaa kanaan duras waraanni bilisummaa Oromoo bobbaamarra jira, lolumarra jira. Kamiila nagaa ka adda taasisu waltakkaa yeroo tokko gabrummaa hundee buqqisnee xumura itti gochuu rakkoo dararaa Oromoon keessa jiru yeroo xumuraaf guduunfuuf kan jedhuuni zooniin hundiyyuu bakka jirurraatii bobbaa wal fakkaataa gaggeessuutti kan jiru. Bobbaan kallattii sadii kan adeemaa jiru. Bobbaan kallattii Finfinneetii zoonii giddu galeessaa dabalatee hanga lixaatti jiru duula bobbaa Jaallaggasaa Wajiiti. Akkasumas kallattii Finfinneerraa zoonii kibba bahaa hanga kibbaa dabalatee kan adeemu immoo bobbaa duulaa Natii Gammadaa fi Elemoo Qilxuubii akkasuma ammoo Finfinneerraa gara kaabaa kan isee Walloo dabalatee jechuu bobbaa Hasan Ahmeeti jechuu adeemu jiru. Akeekni bobbaa kanaa egaa akkuma filasii ibsee gammatti xumura gochuu kallattii jiru irratti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii jiru irratti aanotaa fi godinoota akkasumas kallattii keessa socho'u hundumaa to'achuu diina achi keessaa qulqulleessuu lafa dhuunfachuu uummata dhuunfachuu bulchiinsa uummataa ammoo diriirsaa adeemuu bobbaan kuni kallattii kanaan akkaataa kanaan maqaa sadiin socho'aa jiru kuni yeroo gabaabaaf deemsifama. Yeroo fi booddee ammoo akka waliigalaatti akka zooniitti osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo waliigalaanii duula gaggeessutu jira. Duulli sun immoo yeroo magga'u fi maqaa tokkicha duulli sun ittiin gaggeeffamu miidiyaa fi kan ibsamu ta'a. Egaa walumaa galatti haalli bobbaa kanaa kana fakkaata. Hagayya 8 dilbata irraa kaasee duula kanatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru hundumaarraa harcaa diinaa qulqulleessaa lafa isaa dhuunfachaa godinoota Oromiyaa bilisa baasaa tarkaanfachuu eegaleera. Milkii qabna, injifannoos qabna. Akkasittiin deemuutti jirra zooniilee hundumaarraa kanatu jira jaalawwi. Ayyee ajajaa ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa bobbaa milkiif injifannoo isiniif haa ta'u milkaa isiniin jenna. Ayyee innis jaallanii bakkuma jirtanii jajjabaadhaa ammoo uummata Oromoo ka bakka hundumaa jiru iyyuu waa dhaammachuu fedha. Uummanni Oromoo akka sirni dhablummaan biyya keessatti hin dagaagne naannoo jiru hundumaa irratti wal tiksuu of tiksuu naannoo isaa qabeenya isaa tikfachuu akka qabu bakka diinni irraa buqqa'etti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfatee yeroo fuulduratti darbu
uummanni wal ijaaree wal ta'ee naannoo isaa tiffachuu bulchiinsa mataasaa tolfachuudha qaba. Kan yeroo sirni dhablummaan akka hin dagaanne kan dhaammachuu barbaada. Uummata Oromoo bakka hundumaa jirutti iyyuu saamichi hanni akka hin babal'anne, wallabdeen akka hin babal'anne haalli akkasii sochiin jiru keessatti namni gaa afaan Amaaraan kan jettu tokko jira. Warri Amaaraa girri laleebaa himmachaa jechuun akkasuma hin taane uummati naannoo isaa waloo isaa wal to'atee socho'uudha qaba. Akkasumas jaallan waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa kanarra jirru hundi keenya iyyuu bakka jirru dooniileen hundi qondaalonni ajajoonni akkasumas miseensonni waraanaa bobbaa jiru kana milkeessuu yeroo xumuraa fi gabrummaatti guduunfaa gochuu qabna. Hamileen lolachuu qabna. Irra aanutu nurra jira. Kanaaf iyyuu bakka deemamu hundumaatti bakka lollee diina buqqisnu hundumaatti uummanni akkaataatti bulchiinsa mataasaa tolfatu caasifama tolfaa fi deemuutu nurra jiraata. Sirna dhablummaa to'achaa deemuutu nurra jiraata. Haasaalee uummataa tiksuutu nurra jiraata. Haasaalee uummata tajaajilanii kan mootummaa hin ta'iin fiichillee mootummaa akka ta'u biyya akka ta'u warruma kana waan ta'eef isaan kanaaf eeggannoon taasifamuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kana dhaammatee fuulduratti deemuutu itti jira. Egaa uummanni Oromoo immoo beeka qabsoo kana bara dheeraa keessatti hirmaatuu jira. Ammas itti jira. Yeroo xumuraa ofirraa immoo guduunfachuu fi jabaatee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee waan danda'u hundaan itti of kitine qaanii gabrummaa bara dheeraa keessa turte kana keessa akka of baasu of naannoo dhaammachuufidha. Fayyaa ta'aa jajjabaadhaa jaallan bakka hundaa jirtanii ni injifannaa ni mo'annaa Oromiyaas bilisa ni baasnaa jiraanne bilisummaa Oromootiin handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti kan wal arginu yoo hin jiraanne immoo Oromiyaan bakka nu barbaaddetti lubbuu sana ni kennina. Lafeen keenya riqaa ta'e taphni irra haa tarkaanfatu. Dhaamsa kiyyaa jajjabaadhaa woboo bakka jirtanii fayyaanaaf ta'ee fi fayyaa ta'aa jedha. Ayyee toora irratti argamtanii waan keessa jirtanii haala keessa jirtan nuuf ibsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Fayyaa ta'e jaalli. Ayyee. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 8 2021 irraa kaasuun sirna gabrummaa yeroo dhumaaf buqqisuu eegaluusaa fi haala bobbaa kanaa nuuf ibsuuf ajajaan ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa toora irratti argamuu itti dhiyaadha. Ayyee ajajaa ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa akkam nagaa jirtu? Akkam jaalawwii nagumaati nagaa akkamii? Ayyee baga nagaa taatanii nulleen nagumaa hagayya 8 2021 irraa kaasee duula sirna gabrummaa yeroo dhumaaf hundeen buqqisuu eegaluu keessanii ilaalchisee waa'ee duula kanaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf nuuf ibsuu dandeessu? Ayyee fayyada jaala kiyyaa dhugaadhaa. Hagayya gaafa bultii 8 bara 2021 irraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee hundarra jiru akka waraana bilisummaa Oromootti bobbaa eegaleetu jira. Egaa kanaan duras waraanni bilisummaa Oromoo bobbaamarra jira, lolumarra jira. Kamiila nagaa ka adda taasisu waltakkaa yeroo tokko gabrummaa hundee buqqisnee xumura itti gochuu rakkoo dararaa Oromoon keessa jiru yeroo xumuraa fi guduunfuuf kan jedhuuni zooniin hundiyyuu bakka jiru irraatii bobbaa wal fakkaataa gaggeessuutti kan jiru. Bobbaan kallattii sadii kan adeemaa jiru. Bobbaan kallattii Finfinneetii zoonii giddu galeessaa dabalatee hanga lixaatti jiru duula bobbaa Jaalaggasaa Wajiiti. Akkasumas kallattii Finfinneerraa zoonii kibba bahaa hanga kibbaa dabalatee kan adeemu immoo bobbaa duulaa Natii Gammadaa fi Elemoo Qilxuubii
akkasuma ammoo Finfinneerraa gara kaabaa kan isee Walloo dabalatee jechuun bobbaa haala dhaamneetu jechuudha deemu jiru. Akeekni bobbaa kanaa egaa akkuma filasii ibsee gammatti xumura gochuu kallattii jiru irratti ammoo Waraanni Bilisummaa Oromoo zoonii jiru irratti aanotaa fi godinoota akkasumas kallattii keessa socho'u hundumaa to'achuu diina achi keessaa qulqulleessuu lafa dhuunfachuu uummata dhuunfachuu bulchiinsa uummataa ammoo diriirsaa adeemuu bobbaan kuni kallattii kanaan akkaataa kanaan maqaa sadiin socho'aa jiru kuni yeroo gabaabaaf deemsifama yerootii booddee ammoo akka waliigalaatti akka zooniitti osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo waliigalaanii duula gaggeessutu jira. Duulli sun immoo yeroo magga'u fi maqaa tokkicha duulli sun ittiin gaggeeffamu miidiyaa fi kan ibsamu ta'a. Egaa walumaa galatti haalli bobbaa kanaa kana fakkaata. Hagayya 8 dilbata irraa kaasee duula kanatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru hundumaarraa harca'aa diinaa qulqulleessaa lafa isaa dhuunfachaa godinoota Oromiyaa bilisa baasaa tarkaanfachuu eegaleera. Milkii qabna, injifannoo qabna. Akkasittiin deemuutti jirra. Zooniilee hundumaarraa kanatu jira jaalawwi. Ayyee ajajaa ol aanaa Abaa'uu Woboo Almarroo Dirribaa bobbaa milkiif injifannoo isiniif haa ta'u milkaa isiniin jenna. Ayyee innis jaallanii bakkuma jirtanii jajjabaadhaa ammoo uummata Oromoo ka bakka hundumaa jiru iyyuu waa dhaammachuu fedha. Uummanni Oromoo akka sirni dhablummaan biyya keessatti hin dagaagne naannoo jiru hundumaarratti wal tiksuu of tiksuu naannoo isaa qabeenya isaa tikfachuu akka qabu. Bakka diinni irraa buqqa'etti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfatee yeroo fuulduratti darbu uummanni wal ijaaree wal ta'ee naannoo isaa tikfachuu bulchiinsa mataasaa tolfachuudha qaba. Kan yeroo sirni dhablummaan akka hin dagaanne kan dhaammachuu barbaada. Uummata Oromoo bakka hundumaa jirutti iyyuu saamichi hanni akka hin babal'anne wal dhabdeen akka hin babal'anne haalli akkasii sochiin jiru keessatti namni gaa afaan Amaaraan kan jettu tokko jira. Warri Amaaraa girri laleebaa himmachaa jetti akkasuma hin taane uummati naannoo isaa waloo isaa wal to'atee socho'uudha qaba. Akkasumas jaallan waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa kanarra jirru hundi keenya iyyuu bakka jirru zooniileen hundi qondaalonni ajajoonni akkasumas miseensonni waraanaa bobbaa jiru kana milkeessuu yeroo xumuraa fi gabrummaatti guduunfaa gochuu qabna. Hamileen lolachuu qabna. Irra aanutu nurra jira. Kanaaf iyyuu bakka deemamu hundumaatti bakka lollee diina buqqisnu hundumaatti uummanni akkaataatti bulchiinsa mataasaa tolfatu caasifama tolfaa fi deemuutu nurra jiraata. Sirna dhablummaa to'achaa deemuutu nurra jiraata. Haasaalee uummataa tiksuutu nurra jiraata. Haasaalee uummata tajaajilanii kan mootummaa hin ta'iin fiichillee mootummaa ka ta'u biyya ka ta'u warruma kana waan ta'eef isaan kanaaf eeggannoon taasifamuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kana dhaammatee fuulduratti deemuutu itti jira. Egaa uummanni Oromoo immoo beeka qabsoo kana bara dheeraa keessatti hirmaatuu jira. Ammas itti jira. Yeroo xumuraa ofirraa immoo guduunfachuu fi jabaatee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee waan danda'u hundaan itti of kitine qaanii gabrummaa bara dheeraa keessa turte kana keessa akka of baasu of naannoo dhaammachuu fedha. Fayyaa ta'aa jajjabaadhaa jaallan bakka hundaa jirtanii ni injifannaa ni mo'annaa Oromiyaas bilisa ni baasnaa jiraanne bilisummaa Oromootiin handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti kan wal arginu yoo hin jiraanne immoo Oromiyaan bakka nu barbaaddetti lubbuu sana ni kennina. Lafeen keenya riqaa ta'e taphni irra haa tarkaanfatu. Dhaamsa kiyyaa jajjabaadhaa woboo bakka jirtanii fayyaanaaf ta'ee fi fayyaa ta'aa jedha. Ayyee toora irratti argamtanii waan keessa jirtanii haala keessa jirtan nuuf ibsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Fayyaa ta'e jaalladha. Ayyee.
Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 8 2021 irraa kaasuun sirna gabrummaa yeroo dhumaaf buqqisuu eegaluusaa fi haala bobbaa kanaa nuuf ibsuuf ajajaan ol aanaa ABO Woboo Jaalmarroo Dirribaa toora irratti argamuu itti dhiyaadha. Hayyee ajajaa ol aanaa ABO Woboo Jaalmarroo Dirribaa akkam nagaa jirtu? Akkam jaalawwii nagumaati nagaa akkami? Hayyee baga nagaa taatanii nullee nagumaa. Hagayya 8 2021 irraa kaasee duula sirna gabrummaa yeroo dhumaaf hundeen buqqisuu eegaluu keessanii ilaalchisee waa'ee duula kanaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf nuuf ibsuu dandeessu? Hayyee fayyada jaala kiyyaa dhugaadhaa. Hagayya gaafa bultii 8 bara 2021 irraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee hundarra jiru akka waraana bilisummaa Oromootti bobbaa eegaleetu jira. Egaa kanaan duras waraanni bilisummaa Oromoo bobbaamarra jira, lolumarra jira. Kamiila nagaa ka adda taasisu waltakkaa yeroo tokko gabrummaa hundeen buqqisnee xumura itti gochuu rakkoo dararaa Oromoon keessa jiru yeroo xumuraaf guduunfuuf kan jedhuuni zooniin hundiyyuu bakka jiru irraatii bobbaa wal fakkaataa gaggeessuutti kan jiru. Bobbaan kallattii sadii ka adeemaa jiru. Bobbaan kallattii Finfinneetii zoonii giddu galeessaa dabalatee hanga lixaatti jiru duula bobbaa Jaallaggasaa Wajiiti. Akkasumas kallattii Finfinneerraa zoonii kibba bahaa hanga kibbaa dabalatee ka adeemuun immoo bobbaa duulaa Nadhii Gammadaa fi Elemoo Qilxuubii akkasuma ammoo Finfinneerraa gara kaabaa Kamisee Walloo dabalatee jechuu bobbaa Hasan Ahmeetu jechuu adeemuu jiru. Akeekni bobbaa kanaa egaa akkuma filasii ibsee gammatti xumura gochuu kallattii jiru irratti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii jiru irratti aanotaa fi godinoota akkasumas kallattii keessa socho'u hundumaa to'achuu, diina achi keessaa qulqulleessuu, lafa dhuunfachuu, uummata dhuunfachuu, bulchiinsa uummataa ammoo diriirsaa adeemuu. Bobbaan kuni kallattii kanaan akkaataa kana maqaa sadiin socho'aa jiru kuni yeroo gabaabaaf deemsifama. Yerootii booddee ammoo akka waliigalaatti akka zooniitti osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo waliigalaanii duula gaggeessutu jira. Duulli sun immoo yeroo magga'u fi maqaa tokkicha duulli sun ittiin gaggeeffamu miidiyaa fi kan ibsamu ta'a. Egaa walumaa galatti haalli bobbaa kanaa kana fakkaata. Hagayya 8 dilbata irraa kaasee duula kanatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru hundumaarraa harca'aa diinaa qulqulleessaa lafa isaa dhuunfachaa godinoota Oromiyaa bilisa baasaa tarkaanfachuu eegaleera. Milkii qabna, injifannoos qabna. Akkasittiin deemuutti jirra. Zooniilee hundumaarraa kanatu jira jaalawwi. Hayyee ajajaa ol aanaa ABO Woboo Jaalmarroo Dirribaa bobbaa milkiif injifannoo isiniif haa ta'u milkaa isiniin jenna. Hayyee innis jaallanii bakkuma jirtanii jajjabaadhaa ammoo uummata Oromoo ka bakka hundumaa jiru iyyuu waa dhaammachuu fedha. Uummanni Oromoo akka sirni dhablummaan biyya keessatti hin dagaagne naannoo jiru hundumaa irratti wal tiksuu, of tiksuu, naannoo isaa qabeenya isaa tiksachuu akka qabu. Bakka diinni irraa buqqa'etti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfatee yeroo fuulduratti darbu uummanni wal ijaaree wal ta'ee naannoo isaa tiksachuu bulchiinsa mataasaa tolfachuudha qaba. Kan yeroo sirni dhablummaan akka hin dagaanne kan dhaamachuu barbaada. Uummata Oromoo bakka hundumaa jirutti iyyuu saamichi hanni akka hin babal'anne, waldhabdeen akka hin babal'anne haalli akkasii sochiin jiru keessatti namni gaa afaan Amaaraan kan jettu tokko jira. Warri Amaaraa girri laleebaa himmachaa jetti akkasuma hin taane uummati naannoo isaa waloo isaa wal to'atee socho'uudha qaba. Akkasumas jaallan waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa kanarra jirru hundi keenya iyyuu bakka jirru zooniileen hundi qondaalonni ajajoonni akkasumas miseensonni waraanaa bobbaa jiru kana milkeessuu yeroo xumuraa fi gabrummaatti guduunfaa gochuu qabna. Hamileen lolachuu qabna. Irra aanutu nurra jira. Kanaaf iyyuu bakka deemamu hundumaatti, bakka lollee diina buqqisnu hundumaatti uummanni akkaataatti bulchiinsa mataasaa tolfatu caasifama tolfaa fi deemuutu nurra jiraata. Sirna dhablummaa to'achaa deemuutu nurra jiraata.
Haasaalee uummataa tittuutu nurra jiraata. Haasaalee uummata tajaajilanii kan mootummaa hin ta'in fiichillee mootummaa akka ta'u biyya akka ta'u warruma kana waan ta'eef isaan kanaaf eeggannoon taasifamuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kana dhaammatee fuulduratti deemuutu itti jira. Egaa uummanni Oromoo immoo beeka qabsoo kana bara dheeraa keessatti hirmaatu jira ammas itti jira. Yeroo xumuraa ofirraa immoo guduunfachuu fi jabaatee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee waan danda'u hundaan itti of kitine qaanii gabrummaa bara dheeraa keessa turre kana keessa akka of baasu of naannee dhaammachuufidha. Fayyaa ta'aa jajjabaadhaa jaallan bakka hundaa jirtanii ni injifannaa ni mo'annaa Oromiyaas bilisa ni baasnaa jiraanne bilisummaa Oromootiin handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti kan arginu yoo hin jiraanne immoo Oromiyaan bakka nu barbaaddetti lubbuu sana ni kennina. Lafeen keenya riqaa ta'e taphni irra haa tarkaanfatu dhaamsa kiyyaa jajjabaadhaa woboo bakka jirtanii fayyaa naaf ta'ee fi fayyaa ta'aa jedha. Ayyee toora irratti argamtanii waan keessa jirtanii haala keessa jirtan nuuf ibsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Fayyaa ta'e jaalli. Ayyee. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 8 2021 irraa kaasuun sirna gabrummaa yeroo dhumaaf buqqisuu eegaluusaa fi haala bobbaa kanaa nuuf ibsuuf ajajaan ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa toora irratti argamuu itti dhiyaadha. Ayyee ajajaa ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa akkam nagaa jirtu? Akkam jaalawwii nagumaati nagaa akkamii? Ayyee baga nagaa taatanii nulleen nagumaa hagayya 8 2021 irraa kaasee duula sirna gabrummaa yeroo dhumaaf hundeen buqqisuu eegaluu keessanii ilaalchisee waa'ee duula kanaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf nuuf ibsuu dandeessu? Ayyee fayyada jaala kiyyaa dhugaadhaa. Hagayya gaafa bultii 8 bara 2021 irraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee hundarra jiru akka waraana bilisummaa Oromootti bobbaa eegaleetu jira. Egaa kanaan duras waraanni bilisummaa Oromoo bobbaamarra jira, lolumarra jira. Kamiila nagaa ka adda taasisu waltakkaa yeroo tokko gabrummaa hundee buqqisnee xumura itti gochuu rakkoo dararaa Oromoon keessa jiru yeroo xumuraa fi guduunfuuf kan jedhuuni zooniin hundiyyuu bakka jirurraatii bobbaa wal fakkaataa gaggeessuutti kan jiru. Bobbaan kallattii sadii kan adeemaa jiru. Bobbaan kallattii Finfinneetii zoonii giddu galeessaa dabalatee hanga lixaatti jiru duula bobbaa Jaallaggasaa Wajiiti. Akkasumas kallattii Finfinneerraa zoonii kibba bahaa hanga kibbaa dabalatee kan adeemu immoo bobbaa duulaa Natii Gammadaa fi Elemoo Qilxuubii akkasuma ammoo Finfinneerraa gara kaabaa kan isee Walloo dabalatee jechuu bobbaa Hasan Ahmeeti jechuu adeemu jiru. Akeekni bobbaa kanaa egaa akkuma filasii ibsee gammatti xumura gochuu kallattii jiru irratti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii jiru irratti aanotaa fi godinoota akkasumas kallattii keessa socho'u hundumaa to'achuu diina achi keessaa qulqulleessuu lafa dhuunfachuu uummata dhuunfachuu bulchiinsa uummataa ammoo diriirsaa adeemuu bobbaan kuni kallattii kanaan akkaataa kanaan maqaa sadiin socho'aa jiru kuni yeroo gabaabaaf deemsifama. Yerootii booddee ammoo akka waliigalaatti akka zoonitti osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo waliigalaanii duula gaggeessutu jira. Duulli sun immoo yeroo magga'u fi maqaa tokkicha duulli sun ittiin gaggeeffamu miidiyaa fi kan ibsamu ta'a. Egaa walumaa galatti haalli bobbaa kanaa kana fakkaata. Hagayya 8 dilbata irraa kaasee duula kanatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru hundumaarraa harcaa diinaa qulqulleessaa lafa isaa dhuunfachaa godinoota Oromiyaa bilisa baasaa tarkaanfachuu eegaleera. Milkii qabna, injifannoos qabna.
akkasitti deemuutti jirra zooniilee hundumaarraa kanatu jira jaalawwi. Ayyee ajajaa ol aanaa Aabaa'oo Woboo Jaalmarroo Dirribaa bobbaa milkiif injifannoo isiniif haa ta'u milkaa isiniin jenna. Ayyee innis jaallanii bakkuma jirtanii jajjabaadhaa ammoo uummata Oromoo bakka hundumaa jiruyyuu waa dhaammachuu fedha. Uummanni Oromoo akka sirni dhablummaan biyya keessatti hin dagaagne naannoo jiru hundumaarratti wal tiksuu of tiksuu naannoo isaa qabeenya isaa tiksachuu akka qabu bakka diinni irraa buqqa'etti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfatee yeroo fuulduratti darbu uummanni wal ijaaree wal ta'ee naannoo isaa tiksachuu bulchiinsa mataasaa tolfachuudha qaba. Kan yeroo sirni dhablummaan akka hin dagaagne kan dhaammachuu barbaada. Uummata Oromoo bakka hundumaa jirutti saamichi hanni akka hin babal'anne wallageen akka hin babal'anne haalli akkasii sochiin jiru keessatti namni gaa afaan Amaaraan kan jettu tokko jira. Warri Amaaraa girri laleebaa himmachaa jetti akkasuma hin taane uummati naannoo isaa waloo isaa wal to'atee socho'uudha qaba. Akkasumas jaallan waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa kanarra jiru hundi keenyayyuu bakka jiru zooniileen hundi qondaalonni ajajoonni akkasumas miseensonni waraanaa bobbaa jiru kana milkeessuu yeroo xumuraa fi gabrummaatti guduunfaa gochuu qabna. Hamileen lolachuu qabna. Irra aanutu nurra jira. Kanaaf iyyuu bakka deemamu hundumaatti bakka lollee diina buqqisnu hundumaatti uummanni akkaataatti bulchiinsa mataasaa tolfatu caasifama tolfaa fi deemuutu nurra jiraata. Sirna dhablummaa to'achaa deemuutu nurra jiraata. Haasaalee uummataa tiksuutu nurra jiraata. Haasaalee uummata tajaajilanii kan mootummaa hin ta'in fiichillee mootummaa akka ta'u biyya akka ta'u warruma kana waan ta'eef isaan kanaaf eeggannoon taasifamuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kana dhaammatee fuulduratti deemuutu itti jira. Egaa uummanni Oromoo immoo beeka qabsoo kana bara dheeraa keessatti hirmaatuu jira. Ammas itti jira. Yeroo xumuraa ofirraa immoo guduunfachuu fi jabaatee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee waan danda'u hundaan itti of kitine qaanii gabrummaa bara dheeraa keessa turre kana keessa akka of baasu ofumaanillee dhaammachuufidha. Fayyaa ta'aa jajjabaadhaa jaallan bakka hundaa jirtanii ni injifannaa ni mo'annaa Oromiyaas bilisa ni baasnaa jiraanne bilisummaa Oromootiin handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti wal arginu yoo hin jiraanne immoo Oromiyaan bakka nu barbaaddetti lubbuu sana ni kennina. Lafeen keenya riqaa ta'e taphni irra haa tarkaanfatu. Dhaamsa kiyyaa jajjabaadhaa Woboo bakka jirtanii fayyaanaaf ta'ee fi fayyaa ta'aa jedha. Ayyee toora irratti argamtanii waan keessa jirtanii haala keessa jirtan nuuf ibsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Fayyaa ta'e jaalladha. Ayyee. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 8 2021 irraa kaasuun sirna gabrummaa yeroo dhumaaf buqqisuu eegaluusaa fi haala bobbaa kanaa nuuf ibsuuf ajajaan ol aanaa Aabaa'oo Woboo Jaalmarroo Dirribaa toora irratti argamuu itti dhiyaadha. Ayyee ajajaa ol aanaa Aabaa'oo Woboo Jaalmarroo Dirribaa akkam nagaa jirtu? Akkam jaalawwii nagumaati nagaa akkamii? Ayyee baga nagaa taasanii nullee nagumaa. Hagayya 8 2021 irraa kaasee duula sirna gabrummaa yeroo dhumaaf hundeen buqqisuu eegaluu keessanii ilaalchisee waa'ee duula kanaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf nuuf ibsuu dandeessu? Ayyee fayyada jaala kiyyaa dhugaadhaa. Hagayya gaafa bultii 8 bara 2021 irraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee hundarra jiru akka waraana bilisummaa Oromootti bobbaa eegaleetu jira.
Egaa kanaan duras waraanni bilisummaa Oromoo bobbaamarra jira, lolumarra jira. Kamiila nagaa ka adda taasisu waltakkaa yeroo tokko gabrummaa hundee buqqisnee xumura itti gochuu rakkoo dararaa Oromoon keessa jiru yeroo xumuraaf guduunfuuf ka jedhuuni zooniin hundiyyuu bakka jiru irraatii bobbaa wal fakkaataa gaggeessuutti ka jiru. Bobbaan kallattii sadii ka adeemaa jiru. Bobbaan kallattii Finfinneetii zoonii giddu galeessaa dabalatee hanga lixaatti jiru duula bobbaa Jaallaggasaa Wajiiti. Akkasumas kallattii Finfinneerraa zoonii kibba bahaa hanga kibbaa dabalatee ka adeemu immoo bobbaa duula Nadhii Gammadaa fi Elemoo Qilxuubii. Akkasuma ammoo Finfinneerraa gara kaabaa kan isee Walloo dabalatee jechuu bobbaa Hasan Ahmeeti jechuu adeemu jiru. Akeekni bobbaa kanaa egaa akkuma filasii ibsee gammatti xumura gochuu kallattii jiru irratti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii jiru irratti aanotaa fi godinoota akkasumas kallattii keessa socho'u hundumaa to'achuu, diina achi keessaa qulqulleessuu, lafa dhuunfachuu, uummata dhuunfachuu, bulchiinsa uummataa ammoo diriirsaa adeemu. Bobbaan kuni kallattii kanaan akkaataa kana maqaa sadiin socho'aa jiru kuni yeroo gabaabaaf deemsifama. Yerootii booddee ammoo akka waliigalaatti akka zooniitti osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo waliigalaanii duula gaggeessutu jira. Duulli sun immoo yeroo magga'u fi maqaa tokkicha duulli sun ittiin gaggeeffamu miidiyaa fi kan ibsamu ta'a. Egaa walumaa galatti haalli bobbaa kanaa kana fakkaata. Hagayya 8 dilbata irraa kaasee duula kanatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru hundumaarraa harca'aa diinaa qulqulleessaa lafa isaa dhuunfachaa godinoota Oromiyaa bilisa baasaa tarkaanfachuu eegaleera. Milkii qabna, injifannoos qabna. Akkasittiin deemuutti jirra. Zooniilee hundumaarraa kanatu jira jaalawwi. Ayyee ajajaa ol aanaa Aabaa'oo Woboo Almarroo Dirribaa bobbaa milkiif injifannoo isiniif haa ta'u milkaa isiniin jenna. Ayyee innis jaallanii bakkuma jirtanii jajjabaadhaa ammoo uummata Oromoo ka bakka hundumaa jiruyyuu waa dhaammachuu fedha. Uummanni Oromoo akka sirni dhablummaan biyya keessatti hin dagaagne naannoo jiru hundumaa irratti wal tiksuu, of tiksuu, naannoo isaa qabeenya isaa tiksachuu akka qabu. Bakka diinni irraa buqqa'etti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfatee yeroo fuulduratti darbu uummanni wal ijaaree wal ta'ee naannoo isaa tiksachuu bulchiinsa mataasaa tolfachuudha qaba. Kan yeroo sirni dhablummaan akka hin dagaagne kan dhaammachuu barbaada. Uummata Oromoo bakka hundumaa jirutti iyyuu saamichi hanni akka hin babal'anne, wal dhabdeen akka hin babal'anne haalli akkasii sochiin jiru keessatti namni gaa afaan Amaaraan kan jettu tokko jira. Warri Amaaraa girri laleebaa himmachaa jetti akkasuma hin taane uummati naannoo isaa waloo isaa wal to'atee socho'uudha qaba. Akkasumas jaallan waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa kanarra jirru hundi keenya iyyuu bakka jirru zooniileen hundi qondaalonni ajajoonni akkasumas miseensonni waraanaa bobbaa jiru kana milkeessuu yeroo xumuraa fi gabrummaatti guduunfaa gochuu qabna. Hamileen lolachuu qabna. Irra aanutu nurra jira. Kanaaf iyyuu bakka deemamu hundumaatti, bakka lollee diina buqqisnu hundumaatti uummanni akkaataatti bulchiinsa mataasaa tolfatu caasifama tolfaa fi deemuutu nurra jiraata. Sirna dhablummaa to'achaa deemuutu nurra jiraata. Haasaalee uummataa tiksuutu nurra jiraata. Haasaalee uummata tajaajilanii kan mootummaa hin ta'iin fiichillee mootummaa kan ta'u biyya kan ta'u warruma kana waan ta'eef isaan kanaaf eeggannoon taasifamuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kana dhaammatee fuulduratti deemuutu itti jira. Egaa uummanni Oromoo immoo beeka qabsoo kana bara dheeraa keessatti hirmaatuu jira. Ammas itti jira. Yeroo xumuraa ofirraa immoo guduunfachuu fi jabaatee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee waan danda'u hundaan itti of kitine qaanii gabrummaa bara dheeraa keessa turte kana keessa akka of baasu of naannee dhaammachuufidha. Fayyaa ta'aa jajjabaadhaa jaallan bakka hundaa jirtanii ni injifannaa ni mo'annaa Oromiyaas bilisa ni baasnaa jiraanne bilisummaa Oromootiin handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti wal arginu yoo hin jiraanne immoo Oromiyaan bakka nu barbaaddetti lubbuu sana ni kennina. Lafeen keenya riqaa ta'e taphni irra haa tarkaanfatu. Dhaamsa kiyyaa
jajjabaadhaa woboo bakka jirtanii fayyaanaaf ta'ee fi fayyaa ta'aa jedha. Ayyee toora irratti argamtanii waan keessa jirtanii haala keessa jirtan nuuf ibsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Fayyaa ta'e jaallu. Ayyee. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 8 2021 irraa kaasuun sirna gabrummaa yeroo dhumaaf buqqisuu eegaluusaa fi haala bobbaa kanaa nuuf ibsuuf ajajaan ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa toora irratti argamuu itti dhiyaadha. Ayyee ajajaa ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa akkam nagaa jirtu? Akkam jaalawwii nagumaati nagaa akkamii? Ayyee baga nagaa taatanii nulleen nagumaa. Hagayya 8 2021 irraa kaasee duula sirna gabrummaa yeroo dhumaaf hundeen buqqisuu eegaluu keessanii ilaalchisee waa'ee duula kanaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf nuuf ibsuu dandeessu? Ayyee fayyada jaala kiyyaa dhugaadhaa. Hagayya gaafa bultii 8 bara 2021 irraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee hundarra jiru akka waraana bilisummaa Oromootti bobbaa eegaleetu jira. Egaa kanaan duras waraanni bilisummaa Oromoo bobbaamarra jira, lolumarra jira. Kamiila nagaa ka adda taasisu waltakkaa yeroo tokko gabrummaa hundeen buqqisnee xumura itti gochuu rakkoo dararaa Oromoon keessa jiru yeroo xumuraaf guduunfuuf kan jedhuuni zooniin hundiyyuu bakka jiru irraatii bobbaa wal fakkaataa gaggeessuutti kan jiru. Bobbaan kallattii sadii ka adeemaa jiru. Bobbaan kallattii Finfinneetii zoonii giddu galeessaa dabalatee hanga lixaatti jiru duula bobbaa Jaalladdasaa Wajiiti. Akkasumas kallattii Finfinneerraa zoonii kibba bahaa hanga kibbaa dabalatee ka adeemu immoo bobbaa duulaa Nadhii Gammadaa fi Elemoo Qilxuubii akkasuma immoo Finfinneerraa gara kaabaa kan isee Walloo dabalatee jechuu bobbaa Hasan Ahmeeti jechuu adeemu jiru. Akeekni bobbaa kanaa egaa akkuma filasii ibsee gammatti xumura gochuu kallattii jiru irratti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii jiru irratti aanotaa fi godinoota akkasumas kallattii keessa socho'u hundumaa to'achuu, diina achi keessaa qulqulleessuu, lafa dhuunfachuu, uummata dhuunfachuu, bulchiinsa uummataa ammoo diriirsaa adeemuu. Bobbaan kuni kallattii kanaan akkaataa kanaan maqaa sadiin socho'aa jiru kuni yeroo gabaabaaf deemsifama. Yerootii booddee ammoo akka waliigalaatti akka zooniitti osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo waliigalaanii duula gaggeessutu jira. Duulli sun immoo yeroo magga'u fi maqaa tokkicha duulli sun ittiin gaggeeffamu miidiyaa fi kan ibsamu ta'a. Egaa walumaa galatti haalli bobbaa kanaa kana fakkaata. Hagayya 8 dilbata irraa kaasee duula kanatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru hundumaarraa harca'aa diinaa qulqulleessaa lafa isaa dhuunfachaa godinoota Oromiyaa bilisa baasaa tarkaanfachuu eegaleera. Milkii qabna, injifannoos qabna. Akkasittiin deemuutti jirra. Zooniilee hundumaarraa kanatu jira jaalawwi. Ayyee ajajaa ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa bobbaa milkiif injifannoo isiniif haa ta'u. Milkaa isiniin jenna. Ayyee innis jaallanii bakkuma jirtanii jajjabaadhaa ammoo uummata Oromoo ka bakka hundumaa jiruyyuu waa dhaammachuu fedha. Uummanni Oromoo akka sirni dhablummaan biyya keessatti hin dagaagne naannoo jiru hundumaarratti wal tiksuu, of tiksuu, naannoo isaa qabeenya isaa tiksachuu akka qabu. Bakka diinni irraa buqqa'etti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfatee yeroo fuulduratti darbu uummanni wal ijaaree wal ta'ee naannoo isaa tiksachuu bulchiinsa mataasaa tolfachuudha qaba. Kan yeroo sirni dhablummaan akka hin dagaanne kan dhaammachuu barbaada. Uummata Oromoo bakka hundumaa jirutti iyyuu saamichi hanni akka hin babal'anne, wal dhabbeen akka hin babal'anne haalli akkasii sochiin jiru keessatti namni gaa
afaan Amaaraan kan jettu tokko jira. Warri Amaaraa girri laleebaa himmachaa jetti akkasuma hin taane uummati naannoo isaa waloo isaa wal to'atee socho'uudha qaba. Akkasumas jaallan waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa kanarra jirru hundi keenya iyyuu bakka jirru dooniileen hundi qondaalonni ajajoonni akkasumas miseensonni waraanaa bobbaa jiru kana milkeessuu yeroo xumuraa fi gabrummaatti guduunfaa gochuu qabna. Hamileen lolachuu qabna. Irra aanutu nurra jira. Kanaaf iyyuu bakka deemamu hundumaatti bakka lollee diina buqqisnu hundumaatti uummanni akkaataatti bulchiinsa mataasaa tolfatu caasifama tolfaa fi deemuutu nurra jiraata. Sirna tablummaa to'achaa deemuutu nurra jiraata. Haasaalee uummataa tiksuutu nurra jiraata. Haasaalee uummata tajaajilanii kan mootummaa hin ta'iin fiichillee mootummaa ka ta'u biyya ka ta'u warruma kana waan ta'eef isaan kanaaf eeggannoon taasifamuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kana dhaammatee fuulduratti deemuutu itti jira. Egaa uummanni Oromoo immoo beeka qabsoo kana bara dheeraa keessatti hirmaatu jira. Ammas itti jira. Yeroo xumuraa ofirraa immoo guduunfachuu fi jabaatee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee waan danda'u hundaan itti of kitine qaanii gabrummaa bara dheeraa keessa turre kana keessa akka of baasu of naannoo dhaammachuufidha. Fayyaa ta'aa jajjabaadhaa jaallan bakka hundaa jirtanii ni injifannaa ni mo'annaa Oromiyaas bilisa ni baasnaa jiraanne bilisummaa Oromootiin handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti kan wal arginu yoo hin jiraanne immoo Oromiyaan bakka nu barbaaddetti lubbuu sana ni kennina. Lafeen keenya riqaa ta'e taphni irra haa tarkaanfatu. Dhaamsa kiyyaa jajjabaadhaa woboo bakka jirtanii fayyaa naaf ta'ee fi fayyaa ta'aa jedha. Ayyee toora irratti argamtanii waan keessa jirtanii haala keessa jirtan nuuf ibsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Fayyaa ta'e jaalli. Ayyee. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 8 barkum 2021 irraa kaasuun sirna gabrummaa yeroo dhumaaf buqqisuu eegaluusaa fi haala bobbaa kanaa nuuf ibsuuf ajajaan ol aanaa Aabaa'oo Woboo Jaalmarroo Dirribaa toora irratti argamuu itti dhiyaadha. Ayyee ajajaa ol aanaa Aabaa'oo Woboo Jaalmarroo Dirribaa akkam nagaa jirtu? Akkam jaalawwii nagumaati nagaa akkamii? Ayyee baga nagaa taatanii nullee nagumaa. Hagayya 8 barkum 2021 irraa kaasee duula sirna gabrummaa yeroo dhumaaf hundeen buqqisuu eegaluu keessanii ilaalchisee waa'ee duula kanaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf nuuf ibsuu dandeessu? Ayyee fayyada jaala kiyyaa dhugaadhaa. Hagayya gaafa bultii 8 bara 2021 irraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee hundarra jiru akka waraana bilisummaa Oromootti bobbaa eegaleetu jira. Egaa kanaan duras waraanni bilisummaa Oromoo bobbaamarra jira, lolumarra jira. Kamiila nagaa ka adda taasisu waltakkaa yeroo tokko gabrummaa hundeen buqqisnee xumura itti gochuu rakkoo dararaa Oromoon keessa jiru yeroo xumuraaf guduunfuuf kan jedhuuni zooniin hundiyyuu bakka jiru irraatii bobbaa wal fakkaataa gaggeessuutti kan jiru. Bobbaan kallattii 3 ka adeemaa jiru. Bobbaan kallattii Finfinneetii zoonii gidduu galeessaa dabalatee hanga lixaatti jiru duula bobbaa Jaallaggasaa Wajiiti. Akkasumas kallattii Finfinneerraa zoonii kibba bahaa hanga kibbaa dabalatee ka adeemu immoo bobbaa duulaa Nadhii Gammadaa fi Elemoo Qilxuubii akkasuma ammoo Finfinneerraa gara kaabaa Kamisee Walloo dabalatee jechuu bobbaa Hasan Ahmeetu jechuu adeemu jiru.
Akeekni bobbaa kanaa egaa akkuma filasii ibse gammatti xumura gochuu kallattii jiru irratti ammoo waa'ee bilisummaa Oromoo zoonii jiru irratti aanotaa fi godinoota akkasumas kallattii keessa socho'u hundumaa to'achuu diina achi keessaa qulqulleessuu lafa dhuunfachuu uummata dhuunfachuu bulchiinsa uummataa ammoo diriirsaa adeemuu bobbaan kuni kallattii kanaan akkaataa kana maqaa sadiin socho'aa jiru kuni yeroo gabaabaaf deemsifama. Yeroo fi booddee ammoo akka waliigalaatti akka zooniitti osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo waliigalaanii duula gaggeessutu jira. Duulli sun immoo yeroo magga'u fi maqaa tokkicha duulli sun ittiin gaggeeffamu miidiyaa fi kan ibsamu ta'a. Egaa walumaa galatti haalli bobbaa kanaa kana fakkaata. Hagayya 8 dilbata irraa kaasee duula kanatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru hundumaarraa harcaa diinaa qulqulleessaa lafa isaa dhuunfachaa godinoota Oromiyaa bilisa baasaa tarkaanfachuu eegaleera. Milkii qabna, injifannoos qabna. Akkasittiin deemuutti jirra. Zooniilee hundumaarraa kanatu jira jaalawwi. Ayyee ajajaa ol aanaa Aabaa'uu Oboo Almarroo Dirribaa bobbaa milkiif injifannoo isiniif haa ta'u milkaa isiniin jenna. Ayyee innis jaallanii bakkuma jirtanii jajjabaadhaa ammoo uummata Oromoo ka bakka hundumaa jiru iyyuu waa dhaammachuu fedha. Uummanni Oromoo akka sirni dhablummaan biyya keessatti hin dagaagne naannoo jiru hundumaa irratti wal tiksuu of tiksuu naannoo isaa qabeenya isaa tiksachuu akka qabu. Bakka diinni irraa buqqa'etti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfatee yeroo fuulduratti darbu uummanni wal ijaaree wal ta'ee naannoo isaa tiksachuu bulchiinsa mataasaa tolfachuudha qaba. Kan yeroo sirni dhablummaan akka hin dagaanne kan dhaammachuu barbaada. Uummata Oromoo bakka hundumaa jirutti iyyuu saamichi hanni akka hin babal'anne wallabdeen akka hin babal'anne haalli akkasii sochiin jiru keessatti namni gaa afaan Amaaraan kan jettu tokko jira. Warri Amaaraa girri laleebaa himmachaa jetti akkasuma hin taane uummati naannoo isaa waloo isaa wal to'atee socho'uudha qaba. Akkasumas jaallan waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa kanarra jirru hundi keenya iyyuu bakka jirru zooniileen hundi qondaalonni ajajoonni akkasumas miseensonni waraanaa bobbaa jiru kana milkeessuu yeroo xumuraa fi gabrummaatti guduunfaa gochuu qabna. Hamileen lolachuu qabna. Irra aanutu nurra jira. Kanaaf iyyuu bakka deemamu hundumaatti bakka lollee diina buqqisnu hundumaatti uummanni akkaataatti bulchiinsa mataasaa tolfatu caasifama tolfaa fi deemuutu nurra jiraata. Sirna dhablummaa to'achaa deemuutu nurra jiraata. Haasaalee uummataa tiksuutu nurra jiraata. Haasaalee uummata tajaajilanii kan mootummaa hin ta'iin fiichillee mootummaa ka ta'u biyya ka ta'u warruma kana waan ta'eef isaan kanaaf eeggannoon taasifamuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kana dhaammatee fuulduratti deemuutu itti jira. Egaa uummanni Oromoo immoo beeka qabsoo kana bara dheeraa keessatti hirmaatuu jira. Ammas itti jira. Yeroo xumuraa ofirraa immoo guduunfachuu fi jabaatee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee waan danda'u hundaan itti of kitine qaanii gabrummaa bara dheeraa keessa turre kana keessa akka of baasu of naannee dhaammachuudha. Fayyaa ta'aa jajjabaadhaa jaallan bakka hundaa jirtanii ni injifannaa ni mo'annaa Oromiyaas bilisa ni baasnaa jiraanne bilisummaa Oromootiin handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti kan wal arginu yoo hin jiraanne immoo Oromiyaan bakka nu barbaaddetti lubbuu sana ni kennina. Lafeen keenya riqaa ta'e sabni irra haa tarkaanfatu. Dhaamsa kiyyaa jajjabaadhaa woboo bakka jirtanii fayyaa naaf ta'ee fi fayyaa ta'aa jedha. Ayyee toora irratti argamtanii waan keessa jirtanii haala keessa jirtan nuuf ibsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Fayyaa ta'e jaalladha. Ayyee. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 8 2021 irraa kaasuun sirna gabrummaa yeroo dhumaaf buqqisuu eegaluusaa fi
haala bobbaa kanaa nuuf ibsuuf ajajaan ol aanaa ABO Woboo Jaalmarroo Dirribaa toora irratti argamuu itti dhiyaadha. Hayyee ajajaa ol aanaa ABO Woboo Jaalmarroo Dirribaa akkam nagaa jirtu? Akkam jaalawwii nagumaati nagaa akkamii? Hayyee baga nagaa taatanii nulleen nagumaa. Hagayya 8/2021 irraa kaasee duula sirna gabrummaa yeroo dhumaaf hundeen buqqisuu eegaluu keessanii ilaalchisee waa'ee duula kanaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf nuuf ibsuu dandeessu? Hayyee fayyada jaala kiyyaa dhugaadhaa. Hagayya gaafa bultii 8 bara 2021 irraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee hundarra jiru akka waraana bilisummaa Oromootti bobbaa eegaleetu jira. Egaa kanaan duras waraanni bilisummaa Oromoo bobbaamarra jira, lolumarra jira. Kamiila nagaa ka adda taasisu waltakkaa yeroo tokko gabrummaa hundeen buqqisnee xumura itti gochuu rakkoo dararaa Oromoon keessa jiru yeroo xumuraaf guduunfuuf kan jedhuuni zooniin hundiyyuu bakka jirurraatii bobbaa wal fakkaataa gaggeessuutti kan jiru. Bobbaan kallattii sadii kan adeemaa jiru. Bobbaan kallattii Finfinneetii zoonii giddu galeessaa dabalatee hanga lixaatti jiru duula bobbaa Jaallaggasaa Wajiiti. Akkasumas kallattii Finfinneerraa zoonii kibba bahaa hanga kibbaa dabalatee kan adeemu immoo bobbaa duulaa Nadhii Gammadaa fi Elemoo Qilxuubii akkasuma ammoo Finfinneerraa gara kaabaa Kamisee Walloo dabalatee jechuun bobbaa Hasan Ahmeetu jechuun adeemu jiru. Akeekni bobbaa kanaa egaa akkuma filasii ibsee gammatti xumura gochuu kallattii jiru irratti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii jiru irratti aanotaa fi godinoota akkasumas kallattii keessa socho'u hundumaa to'achuu, diina achi keessaa qulqulleessuu, lafa dhuunfachuu, uummata dhuunfachuu, bulchiinsa uummataa ammoo diriirsaa adeemuu. Bobbaan kuni kallattii kanaan akkaataa kana maqaa sadiin socho'aa jiru kuni yeroo gabaabaaf deemsifama. Yerootii booddee ammoo akka waliigalaatti akka zooniitti osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo waliigalaanii duula gaggeessutu jira. Duulli sun immoo yeroo magga'u fi maqaa tokkicha duulli sun ittiin gaggeeffamu miidiyaa fi kan ibsamu ta'a. Egaa walumaa galatti haalli bobbaa kanaa kana fakkaata. Hagayya 8 dilbata irraa kaasee duula kanatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru hundumaarraa harca'aa diinaa qulqulleessaa lafa isaa dhuunfachaa godinoota Oromiyaa bilisa baasaa tarkaanfachuu eegaleera. Milkii qabna, injifannoos qabna. Akkasittiin deemuutti jirra. Zooniilee hundumaarraa kanatu jira jaalawwi. Hayyee ajajaa ol aanaa ABO Woboo Jaalmarroo Dirribaa bobbaa milkiif injifannoo isiniif haa ta'u milkaa isiniin jenna. Hayyee isinis jaallanii bakkuma jirtanii jajjabaadhaa ammoo uummata Oromoo ka bakka hundumaa jiru iyyuu waa dhaammachuu fedha. Uummanni Oromoo akka sirni dhablummaan biyya keessatti hin dagaagne naannoo jiru hundumaa irratti wal tiksuu, of tiksuu, naannoo isaa qabeenya isaa tiksachuu akka qabu. Bakka diinni irraa buqqa'etti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfatee yeroo fuulduratti darbu uummanni wal ijaaree wal ta'ee naannoo isaa tiksachuu bulchiinsa mataasaa tolfachuudha qaba. Kan yeroo sirni dhablummaan akka hin dagaanne kan dhaammachuu barbaada. Uummata Oromoo bakka hundumaa jirutti iyyuu saamichi hanni akka hin babal'anne, wallabdeen akka hin babal'anne haalli akkasii sochiin jiru keessatti namni gaa afaan Amaaraan kan jettu tokko jira. Warri Amaaraa girri laleebaa himmachaa jetti akkasuma hin taane uummati naannoo isaa waloo isaa wal to'atee socho'uudha qaba. Akkasumas jaallan waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa kanarra jirru hundi keenya iyyuu bakka jirru zooniileen hundi qondaalonni ajajoonni akkasumas miseensonni waraanaa bobbaa jiru kana milkeessuu yeroo xumuraa fi gabrummaatti guduunfaa gochuu qabna. Hamileen lolachuu qabna. Irra aanutu nurra jira. Kanaaf iyyuu bakka deemamu hundumaatti bakka lollee diina buqqisnu hundumaatti uummanni akkaataatti bulchiinsa mataasaa tolfatu caasifama tolfaa fi deemuutu nurra jiraata. Sirna dhablummaa to'achaa deemuutu nurra jiraata. Haasaalee uummataa tiksuutu nurra jiraata. Haasaalee uummata tajaajilanii kan mootummaa hin ta'iin
fiichillee mootummaa akka ta'u biyya akka ta'u warruma kana waan ta'eef isaan kanaaf eeggannoon taasifamuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kana dhaammatee fuulduratti deemuutu itti jira. Egaa uummanni Oromoo immoo beeka qabsoo kana bara dheeraa keessatti hirmaatu jira, ammas itti jira. Yeroo xumuraa ofirraa immoo guduunfachuu fi jabaatee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee waan danda'u hundaan itti of kitine qaanii gabrummaa bara dheeraa keessa turte kana keessa akka of baasu of naannee dhaammachuufidha. Fayyaa ta'aa jajjabaadhaa jaallan bakka hundaa jirtanii ni injifannaa ni mo'annaa Oromiyaas bilisa ni baasnaa jiraanne bilisummaa Oromootiin handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti wal arginu yoo hin jiraanne immoo Oromiyaan bakka nu barbaaddetti lubbuu sana ni kennina. Lafeen keenya riqaa ta'e taphni irra haa tarkaanfatu. Dhaamsa kiyyaa jajjabaadhaa woboo bakka jirtanii fayyaa naaf ta'ee fi fayyaa ta'aa jedha. Ayyee toora irratti argamtanii waan keessa jirtanii haala keessa jirtan nuuf ibsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Fayyaa ta'e jaalli. Ayyee. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 8 2021 irraa kaasuun sirna gabrummaa yeroo dhumaaf buqqisuu eegaluusaa fi haala bobbaa kanaa nuuf ibsuuf ajajaan ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa toora irratti argamuu itti dhiyaadha. Ayyee ajajaa ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa akkam nagaa jirtu? Akkam jaalawwii nagumaati nagaa akkamii? Ayyee baga nagaa taatanii nulleen nagumaa. Hagayya 8 2021 irraa kaasee duula sirna gabrummaa yeroo dhumaaf hundeen buqqisuu eegaluu keessanii ilaalchisee waa'ee duula kanaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf nuuf ibsuu dandeessu? Ayyee fayyada jaala kiyyaa dhugaadhaa. Hagayya gaafa bultii 8 bara 2021 irraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee hundarra jiru akka waraana bilisummaa Oromootti bobbaa eegaleetu jira. Egaa kanaan duras waraanni bilisummaa Oromoo bobbaamarra jira, lolumarra jira. Kamiila nagaa ka adda taasisu waltakkaa yeroo tokko gabrummaa hundeen buqqisnee xumura itti gochuu rakkoo dararaa Oromoon keessa jiru yeroo xumuraaf guduunfuuf kan jedhuuni zooniin hundiyyuu bakka jirurraatii bobbaa wal fakkaataa gaggeessuutti kan jiru. Bobbaan kallattii sadii ka adeemuu jiru. Bobbaan kallattii Finfinneetii zoonii giddu galeessaa dabalatee hanga lixaatti jiru duula bobbaa Jaallaggasaa Wajiiti. Akkasumas kallattii Finfinneerraa zoonii kibba bahaa hanga kibbaa dabalatee ka adeemuu immoo bobbaa duulaa Nadhii Gammadaa fi Elemoo Qilxuubii akkasuma immoo Finfinneerraa gara kaabaa kan isee Walloo dabalatee jechuu bobbaa Hasan Ahmeetu jechuu adeemuu jiru. Akeekni bobbaa kanaa egaa akkuma filasii ibsee gammatti xumura gochuu kallattii jiru irratti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii jiru irratti aanotaa fi godinoota akkasumas kallattii keessa socho'u hundumaa to'achuu diina achi keessaa qulqulleessuu lafa dhuunfachuu uummata dhuunfachuu bulchiinsa uummataa ammoo diriirsaa adeemuu. Bobbaan kuni kallattii kanaan akkaataa kanaan maqaa sadiin socho'aa jiru kuni yeroo gabaabaaf deemsifama. Yerootii booddee ammoo akka waliigalaatti akka zooniitti osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo waliigalaanii duula gaggeessutu jira. Duulli sun immoo yeroo magga'u fi maqaa tokkicha duulli sun ittiin gaggeeffamu miidiyaa fi kan ibsamu ta'a. Egaa walumaa galatti haalli bobbaa kanaa kana fakkaata. Hagayya 8 dilbata irraa kaasee duula kanatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru hundumaarraa harca'aa diinaa qulqulleessaa lafa isaa dhuunfachaa godinoota Oromiyaa bilisa baasaa tarkaanfachuu eegaleera. Milkii qabna, injifannoos qabna. Akkasittiin deemuutti jirra. Zooniilee hundumaarraa kanatu jira jaalawwi. Ayyee ajajaa ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa bobbaa milkiif injifannoo isiniif haa ta'u milkaa isiniin jenna.
Ayyeenis jaallanii bakkuma jirtanii jajjabaadhaa ammoo uummata Oromoo bakka hundumaa jiru iyyuu waa dhaammachuu fedha. Uummanni Oromoo akka sirni dhablummaan biyya keessatti hin dagaagne naannoo jiru hundumaa irratti wal tiksuu, of tiksuu, naannoo isaa qabeenya isaa tiksachuu akka qabu bakka diinni irraa buqqa'etti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfatee yeroo fuulduratti darbu uummanni wal ijaaree wal ta'ee naannoo isaa tiksachuu bulchiinsa mataasaa tolfachuudha qaba. Kan yeroo sirni dhablummaan akka hin dagaagne kan dhaammachuu barbaada. Uummata Oromoo bakka hundumaa jirutti iyyuu saamichi hanni akka hin babal'anne, wallabdeen akka hin babal'anne haalli akkasii sochiin jiru keessatti namni gaa afaan Amaaraan kan jettu tokko jira. Warri Amaaraa girri laleebaa himmachaa jetti akkasuma hin taane uummati naannoo isaa waloo isaa wal to'atee socho'uudha qaba. Akkasumas jaallan waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa kanarra jirru hundi keenya iyyuu bakka jirru dooniileen hundi qondaalonni ajajoonni akkasumas miseensonni waraanaa bobbaa jiru kana milkeessuu yeroo xumuraa fi gabrummaatti guduunfaa gochuu qabna. Hamileen lolachuu qabna. Irra aanutu nurra jira. Kanaaf iyyuu bakka deemamu hundumaatti, bakka lollee diina buqqisnu hundumaatti uummanni akkaataatti bulchiinsa mataasaa tolfatu caasifama tolfaa fi deemuutu nurra jiraata. Sirna dhablummaa to'achaa deemuutu nurra jiraata. Haasaalee uummataa tiksuutu nurra jiraata. Haasaalee uummata tajaajilanii kan mootummaa hin ta'in fiichillee mootummaa kan ta'u biyya kan ta'u warruma kana waan ta'eef isaan kanaaf eeggannoon taasifamuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kana dhaammatee fuulduratti deemuutu itti jira. Egaa uummanni Oromoo immoo beeka qabsoo kana bara dheeraa keessatti hirmaatu jira. Ammas itti jira. Yeroo xumuraa ofirraa immoo guduunfachuu fi jabaatee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee waan danda'u hundaan itti of kitine qaanii gabrummaa bara dheeraa keessa turte kana keessa akka of baasu of naannee dhaammachuufidha. Fayyaa ta'aa jajjabaadhaa jaallan bakka hundaa jirtanii ni injifannaa ni mo'annaa Oromiyaas bilisa ni baasnaa jiraanne bilisummaa Oromootiin handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti kan wal arginu yoo hin jiraanne immoo Oromiyaan bakka nu barbaaddetti lubbuu sana ni kennina. Lafeen keenya riqaa ta'e taphni irra haa tarkaanfatu. Dhaamsa kiyyaa jajjabaadhaa woboo bakka jirtanii fayyaanaaf ta'ee fi fayyaa ta'aa jedha. Ayyee toora irratti argamtanii waan keessa jirtanii haala keessa jirtan nuuf ibsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Fayyaa ta'e jaal. Ayyee. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 8 2021 irraa kaasuun sirna gabrummaa yeroo dhumaaf buqqisuu eegaluusaa fi haala bobbaa kanaa nuuf ibsuuf ajajaan ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa toora irratti argamuu itti dhiyaadha. Ayyee ajajaa ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa akkam nagaa jirtu? Akkam jaalawwii nagumaati nagaa akkamii? Ayyee baga nagaa taatanii nullee nagumaa. Hagayya 8 2021 irraa kaasee duula sirna gabrummaa yeroo dhumaaf hundeen buqqisuu eegaluu keessanii ilaalchisee waa'ee duula kanaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf nuuf ibsuu dandeessu? Ayyee fayyada jaala kiyyaa dhugaadhaa. Hagayya gaafa bultii 8 bara 2021 irraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee hundarra jiru akka waraana bilisummaa Oromootti bobbaa eegaleetu jira. Egaa kanaan duras waraanni bilisummaa Oromoo bobbaamarra jira, lolumarra jira. Kamiila nagaa ka adda taasisu waltakkaa yeroo tokko gabrummaa hundee buqqisnee xumura itti gochuu rakkoo dararaa Oromoon keessa jiru yeroo xumuraaf guduunfuuf kan jedhuuni zooniin hundiyyuu bakka jiru irraatii bobbaa wal fakkaataa gaggeessuutti kan jiru. Bobbaan kallattii sadii kan adeemaa jiru. Bobbaan kallattii Finfinneetii zoonii giddu galeessaa dabalatee hanga lixaatti jiru duula bobbaa Jaalaggasaa Wajiiti. Akkasumas kallattii Finfinneerraa
zoonii kibba bahaa hanga kibbaa dabalatee adeemuun immoo bobbaa duulaa Nadii Gammadaa fi Elemoo Qilxuubii akkasuma ammoo Finfinneerraa gara kaabaa kan isee Walloo dabalatee jechuu bobbaa Hasan Ahmeeti jechuu adeemu jiru. Akeekni bobbaa kanaa egaa akkuma Silesii ibsee gammatti xumura gochuu kallattii jiru irratti ammoo Waraanni Bilisummaa Oromoo zoonii jiru irratti aanotaa fi godinoota akkasumas kallattii keessa socho'u hundumaa to'achuu diina achi keessaa qulqulleessuu lafa dhuunfachuu uummata dhuunfachuu bulchiinsa uummataa ammoo diriirsaa adeemuu bobbaan kuni kallattii kanaan akkaataa kana maqaa sadiin socho'aa jiru kuni yeroo gabaabaaf deemsifama. Yerootii booddee ammoo akka waliigalaatti akka zooniitti osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo waliigalaanii duula gaggeessutu jira. Duulli sun immoo yeroo magga'u fi maqaa tokkicha duulli sun ittiin gaggeeffamu miidiyaa fi kan ibsamu ta'a. Egaa walumaa galatti haalli bobbaa kanaa kana fakkaata. Hagayya 8 dilbata irraa kaasee duula kanatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru hundumaarraa harcaa diinaa qulqulleessaa lafa isaa dhuunfachaa godinoota Oromiyaa bilisa baasaa tarkaanfachuu eegaleera. Milkii qabna, injifannoos qabna. Akkasittiin deemuutti jirra. Zooniilee hundumaarraa kanatu jira jaalawwi. Ayyee ajajaa ol aanaa Abaa'uu Woboo Almarroo Dirribaa bobbaa milkiif injifannoo isiniif haa ta'u milkaa isiniin jenna. Ayyee innis jaallanii bakkuma jirtanii jajjabaadhaa ammoo uummata Oromoo ka bakka hundumaa jiru iyyuu waa dhaammachuu fedha. Uummanni Oromoo akka sirni dhablummaan biyya keessatti hin dagaagne naannoo jiru hundumaarratti wal tiksuu of tiksuu naannoo isaa qabeenya isaa tikfachuu akka qabu bakka diinni irraa buqqa'etti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfatee yeroo fuulduratti darbu uummanni wal ijaaree wal ta'ee naannoo isaa tikfachuu bulchiinsa mataasaa tolfachuudha qaba. Kan yeroo sirni dhablummaan akka hin dagaanne kan dhaammachuu barbaada. Uummata Oromoo bakka hundumaa jirutti iyyuu saamichi hanni akka hin babal'anne waldhabdeen akka hin babal'anne haalli akkasii sochiin jiru keessatti namni gaa afaan Amaaraan kan jettu tokko jira. Warri Amaaraa girri laleebaa himmachaa jechuun akkasuma hin taane uummati naannoo isaa waloo isaa wal to'atee socho'uudha qaba. Akkasumas jaallan waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa kanarra jirru hundi keenya iyyuu bakka jirru zooniileen hundi qondaalonni ajajoonni akkasumas miseensonni waraanaa bobbaa jiru kana milkeessuu yeroo xumuraa fi gabrummaatti guduunfaa gochuu qabna. Hamileen lolachuu qabna. Irra aanutu nurra jira. Kanaaf iyyuu bakka deemamu hundumaatti bakka lollee diina buqqisnu hundumaatti uummanni akkaataatti bulchiinsa mataasaa tolfatu caasifama tolfaa fi deemuutu nurra jiraata. Sirna dhablummaa to'achaa deemuutu nurra jiraata. Haasaalee uummataa tiksuutu nurra jiraata. Haasaalee uummata tajaajilanii kan mootummaa hin ta'iin fiichillee mootummaa ka ta'u biyya ka ta'u warruma kana waan ta'eef isaan kanaaf eeggannoon taasifamuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kana dhaammatee fuulduratti deemuutu itti jira. Egaa uummanni Oromoo immoo beeka qabsoo kana bara dheeraa keessatti hirmaatuu jira. Ammas itti jira. Yeroo xumuraa ofirraa immoo guduunfachuu fi jabaatee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee waan danda'u hundaan itti of kitine qaanii gabrummaa bara dheeraa keessa turte kana keessa akka of baasu of naannoo dhaammachuufidha. Fayyaa ta'aa jajjabaadhaa jaallan bakka hundaa jirtanii ni injifannaa ni mo'annaa Oromiyaas bilisa ni baasnaa jiraanne bilisummaa Oromootiin handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti kan wal arginu yoo hin jiraanne immoo Oromiyaan bakka nu barbaaddetti lubbuu sana ni kennina. Lafeen keenya riqaa ta'e taphni irra haa tarkaanfatu. Dhaamsa kiyyaa jajjabaadhaa woboo bakka jirtanii fayyaa naaf ta'ee fi fayyaa ta'aa jedha. Ayyee toora irratti argamtanii waan keessa jirtanii haala keessa jirtan nuuf ibsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Fayyaa ta'ee jaalladha. Ayyee.
raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaati. Ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo hagayya 8 2021 irraa kaasuun sirna gabrummaa yeroo dhumaaf buqqisuu eegaluusaa fi haala bobbaa kanaanuuf ibsuuf ajajaan ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa toora irratti argamuu itti dhiyaadha. Hayyee ajajaa ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa akkam nagaa jirtu? Akkam jaalawwii nagumaati nagaa akkamii? Hayyee baga nagaa taatanii nullee nagumaa. Hagayya 8 2021 irraa kaasee duula sirna gabrummaa yeroo dhumaaf hundeen buqqisuu eegaluu keessanii ilaalchisee waa'ee duula kanaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf nuuf ibsuu dandeessu? Hayyee fayyada jaala kiyyaa dhugaadhaa. Hagayya gaafa bultii 8 bara 2021 irraa kaasee waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee hundarra jiru akka waraana bilisummaa Oromootti bobbaa eegaleetu jira. Egaa kanaan duras waraanni bilisummaa Oromoo bobbaamarra jira, lolumarra jira. Kamiila nagaa ka adda taasisu waltakkaa yeroo tokko gabrummaa hundeen buqqisnee xumura itti gochuu rakkoo dararaa Oromoon keessa jiru yeroo xumuraaf guduunfuuf kajedhuuni zooniin hundiyyuu bakka jiru irraatii bobbaa wal fakkaataa gaggeessuutti ka jiru. Bobbaan kallattii sadii ka adeemaa jiru. Bobbaan kallattii Finfinneetii zoonii giddu galeessaa dabalatee hanga lixaatti jiru duula bobbaa Jaallaggasaa wajiiti. Akkasumas kallattii Finfinneerraa zoonii kibba bahaa hanga kibbaa dabalatee ka adeemu immoo bobbaa duulaa Nadhii Gammadaa fi Elemoo Qilxuubii akkasuma ammoo Finfinneerraa gara kaabaa kanisee Walloo dabalatee jechuu bobbaa Hasan Ahmeetu jechuu adeemu jiru. Akeekni bobbaa kanaa egaa akkuma filasii ibsee gammatti xumura gochuu kallattii jiru irratti ammoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii jiru irratti aanotaa fi godinoota akkasumas kallattii keessa socho'u hundumaa to'achuu, diina achi keessaa qulqulleessuu, lafa dhuunfachuu, uummata dhuunfachuu, bulchiinsa uummataa ammoo diriirsaa adeemuu. Bobbaan kuni kallattii kanaan akkaataa kanaan maqaa sadiin socho'aa jiru kuni yeroo gabaabaaf deemsifama. Yerootii booddee ammoo akka waliigalaatti akka zooniitti osoo hin taane waraanni bilisummaa Oromoo waliigalaanii duula gaggeessutu jira. Duulli sun immoo yeroo magga'u fi maqaa tokkicha duulli sun ittiin gaggeeffamu miidiyaa fi kan ibsamu ta'a. Egaa walumaa galatti haalli bobbaa kanaa kana fakkaata. Hagayya 8 dilbata irraa kaasee duula kanatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka jiru hundumaarraa harca'aa diinaa qulqulleessaa lafa isaa dhuunfachaa godinoota Oromiyaa bilisa baasaa tarkaanfachuu eegaleera. Milkii qabna, injifannoos qabna. Akkasittiin deemuutti jirra. Zooniilee hundumaarraa kanatu jira jaalawwi. Hayyee ajajaa ol aanaa Aabaawoo Woboo Jaalmarroo Dirribaa bobbaa milkiif injifannoo isiniif haa ta'u milkaa isiniin jenna. Hayyee innis jaallanii bakkuma jirtanii jajjabaadhaa ammoo uummata Oromoo ka bakka hundumaa jiruyyuu waa dhaammachuu fedha. Uummanni Oromoo akka sirni dhablummaan biyya keessatti hin dagaagne naannoo jiru hundumaarratti wal tiksuu, of tiksuu, naannoo isaa qabeenya isaa tikfachuu akka qabu. Bakka diinni irraa buqqa'etti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfatee yeroo fuulduratti darbu uummanni wal ijaaree wal ta'ee naannoo isaa tikfachuu bulchiinsa mataasaa tolfachuudha qaba. Kan yeroo sirni dhablummaan akka hin dagaanne kan dhaammachuu barbaada. Uummata Oromoo bakka hundumaa jiruttiyyuu saamichi hanni akka hin babal'anne wal dhabbeen akka hin babal'anne haalli akkasii sochiin jiru keessatti namni gaa afaan Amaaraan kan jettu tokko jira. Warri Amaaraa girri laleebaa himmachaa jetti akkasuma hin taane uummati naannoo isaa waloo isaa wal to'atee socho'uudha qaba. Akkasumas jaallan waraanni bilisummaa Oromoo bobbaa kanarra jirru hundi keenyayyuu bakka jirru zooniileen hundi qondaalonni ajajoonni akkasumas miseensonni waraanaa bobbaa jiru kana milkeessuu yeroo xumuraa fi gabrummaatti guduunfaa gochuu qabna. Hamileen lolachuu qabna. Irra aanutu nurra jira. Kanaaf iyyuu bakka deemamu hundumaatti bakka lollee diina buqqisnu hundumaatti
uummanni akkaataatti bulchiinsa mataasaa tolfatu caasifama tolfaa fi deemuutu nurra jiraata. Sirna tablummaa to'achaa deemuutu nurra jiraata. Haasaalee uummataa tittuutu nurra jiraata. Haasaalee uummata tajaajilanii kan mootummaa hin ta'iin fiichillee mootummaa akka ta'u biyya akka ta'u warruma kana waan ta'eef isaan kanaaf eeggannoon taasifamuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kana dhaammatee fuulduratti deemuutu itti jira. Egaa uummanni Oromoo immoo beeka qabsoo kana bara dheeraa keessatti hirmaatuu jira. Ammas itti jira. Yeroo xumuraa ofirraa immoo guduunfachuu fi jabaatee waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee waan danda'u hundaan itti of kitine qaanii gabummaa bara dheeraa keessa turte kana keessa akka of baasu of naannee dhaammachuufidha. Fayyaa ta'aa jajjabaadhaa jaallan bakka hundaa jirtanii ni injifannaa ni mo'annaa Oromiyaas bilisa ni baasnaa jiraanne bilisummaa Oromootiin handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti kan arginu yoo hin jiraanne immoo Oromiyaan bakka nu barbaadetti lubbuu sana ni kennina. Lafeen keenya riqaa ta'e taphni irra haa tarkaanfatu. Dhaamsa kiyyaa jajjabaadhaa woboo bakka jirtanii fayyaa naaf ta'ee fi fayyaa ta'aa jedha. Ayyee toora irratti argamtanii waan keessa jirtanii haala keessa jirtan nuuf ibsuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna. Fayyaa ta'e jaalladha. Ayyee.